itti nan irraanfadha orma baay'ee na bira qabda wajjin hin baane. Hunda duraan dursee nagaa waaqayyoo siniif haa ta'u obboloota koo biyya keessa kan jirtan biyya alaa irrattis kan argamtan kallattii hundarra teessanii hirmaattota YouTube obsee kiyyaa kan taatanii hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo siniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti waaqayyoodhaaf haa galatu. Nagaa guutuu nagaa irraa afaan qabaa nagaa guutuu nagaa irraa akka qabdan abdiin qaba. Egaa obboloota koo jaalatamoo kabajamoo har'a waa'ee abilikeshinii tokko bitirnee abilikeshinoota keenya akkamiin akka cufachuu dandeenyu barumsa isaa isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf abilikeshinii kunuunsa kanadha jechuudha. Kunuunsa kanadha. Pilaastorii keenya keessa seennee buufanna jechuudha. Kanaaf abilikeshiniin kuni paaspoortii bichaa nu gaafata. Gaafa paaspoortii itti guuttannu akkuma beetirnii bilbila keenya siitingii keessa galee hidhachuu dandeenyu akka namni tokko bilbila keenya keessa galee abilikeshinii keenya banuu hin dandeenye gochuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf abilikeshiniin kuni gaalaarii keenya illee seenuudhaaf paaspoortii malee nu gashu jechuudha. Bilbila keenya akka barbaannetti iddoo barbaanne keenya yoo deemne namni bilbila keenya banee itti fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Osoo bitirniin bilbila keenya irraa yoo dhabne abilikeshinii kana bicha kan fayyadamnu yoo ta'e jechuudha. Walumaa galatti feesbuukiin illee gaafa bannu paaspoortii nu gaafata jechuudha. Waastaappii immoo akkasuma gaalaarii keenya illee jechuudha. Walumaa galatti bitirnii abilikeshinoota keenya bakka tokkotti cufaa jechuudha. Kanaaf turtiin keessan ana obsee kiyyaa wajjin haa ta'u. YouTube obsee kiyyaa like, share, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuu jaalanna obboloota keenya jaalatamoo. Yaada qabdan immoo barumsa kanarratti yaada qabdan yoo jiraate immoo koomentii barreessaa wantoota isiniif hin galleen jedha. Kanaaf turtiin keessan ana wajjin haa ta'u. Abilikeshinii kana buufachuudhaaf pilaastorii keessa galla jechuudha. Kanaaf abilikeshiniin kunuunsa kanadhaan garuu buuseen jira. Pilaastorii keessa galee maqaa isaatti barreessee isinitti agarsiisa jechuudha. Okay, pilaastorii keenya keessa gallee abilikeshinii amma kana maqaa isaa itti barreessina jechuudha. Iddoo kana gallee abilikeshinii kana maqaa isaatti barreessina jechuudha. Okay, bifa kanaan nu baasee jira abilikeshinii kana. Abilikeshinichi kunuunsa kanadha jechuudha. Ani buuseen jira isinitti agarsiisa. Kunoo abilikeshinichi kunuunsa kanadha jechuudha. Kanaaf keessa abilikeshinii kana seenee paaspoortiitti godhee isa booddee immoo akkamiin akka itti qollofachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kanaaf turtiin keessan ammas nu wajjin haa ta'u. Abilikeshiniin nuti buufne kunuunsa kanadha. Amma keessa galee paaspoortii keenya gara barbaadanitti itti qollofachuu dandeessu jechuudha. Garuu immoo dagachuu hin qabdanii. Maaliif yoo dagattanii bilbilichi isin hin banamu yoo abilikeshinii isaa dhaxxanii irra dallattan duwwaadha furmaanni jiru. Kanaaf immoo akkuma bitirnii keessan isa kan bilbila keessan qafoorra beektan isa kanallee bitirnii keessan beekuu qabdu jechuudha. Kanaaf anamma abilikeshinii kanatti bitirnii godhen isinitti agarsiisa jechuudha. Itti qollofee isinitti agarsiisa. Kanaaf amma dhumatti ilaalaa isiniin jechuun jaaladha. Fakkeenyaaf ani akka kanatti cufadhume ammas ittuman deebisa. Amma naa banamee jira. Kanaaf amma seef jennaan jechuudha.
seef gaafa goonu kun iddoo marga fakkaatu kana xuqnaa jechuudha. Bifa kanaan nu banee jira. Gaafa akka kanatti nu banu fakkeenyaaf amma hundi isaayyuu banaa jira jechuudha. Laala amma banaadha, hundi isaayyuu banaadha, wanti qollofame tokko illee hin jiru. Kanaaf ammaan abilikeshinoota kana hunda isaa qollofachuun barbaada yoon ta'e fakkeenyaaf feesbuuka koonaan qollofa amma bifa kanaan kun iddoo marga fakkaatu kana gadi xuqna jechuudha. Bifa kanaan qollofee jira. Ammas immoo itti dabalee fakkeenyaaf abilikeshinii biraan itti dabalee isinitti agarsiisa. Iddoo kana eeyyama nu gaafata jechuudha. Gaafa eeyyama nu gaafatu bantuu banuufi qabnaa jechuudha. Apilkeshiniin kuni kunuunsa kana ani amma dura abilikeshinii kanaan lamaan qabaa garuu isa olii kana nan cufaa, isa gadii kanan banadha jechuudha. Amma isa kanaafan eeyyaman kenna jechuudha. Abilikeshiniin amma isinitti agarsiisaa jiru kana duraan garuu isa tokko fayyadamaa jira, amma garuu kabraa buusee isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Kanaaf isa kana akka kanatti qulfii kenninaafi okay jennaan jechuudha. Okay jennaani eeyyama kennaaf jechuudha. Amma banamee jira jechuudha. Abilikeshiniin kun amma banamee jira. Fakkeenyaaf feesbuukii koo kun ilaala bifa qayyiidhaan jira jechuudha iddoo kanatti. Ammas immoo gaalaarii koon cufadhee jira ilaala bifa qayyiidhaan jira. Iddoo kanatti mesenjerii koos akka namni hin banne yoon barbaade akka kanatti qollofa. Telegiraamii koos nan qollofa, waatsaappii koos yuutuubii illee akka namni seenne yoon barbaade bifa kanaan abilikeshinoota kana hundasaa bifa kanaan qollofuun qabaa jechuudha. Amma immoo feesbuuka koo seenee isinitti agarsiisa. Qulfii kana malee akka hin banamne isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf okay, feesbuuka koo keessa galee bifa kanaan qulfii na gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf ani bilbila koo kanan lafa kaayee yoon deeme namni feesbuuka koo dhoksee fayyadamuu yoo barbaade bilbila koo lafaa kaase amma abilikeshiniin koo kun biitirni malee banamuu hin danda'u jechuudha. Paaspoortiin ani ittiin cufe, kallattiin ani itti cufeen yoo baname malee namni kamiyyuu ana malee namni biraa banuu hin danda'u yoo namatti agarsiise malee jechuudha. Kanaaf amma akka kanattiin seene banadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf naabanee jira jechuudha. Feesbuukni koo naabanamee jira jechuudha. Bifa kanaan biitirni bilbila keenya itti godhachuu dandeenya isiniin jechuun jaaladha. Egaa gaalaarii koos immoo seene yoo isinitti agarsiise amma fakkeenyaaf namni gaalaarii koo gaafa seene suura koo wantoota as keessa qabu ilaaluu yoo barbaade ana malee namni tokko banuu hin danda'u jechuudha. Inna bifa kanaan anamma gaafani biitirni itti godhu bifa kanaan naabanamaa jechuudha. Inna kanaaf barumsi koo irraa kan marratti xumuraa. Wanta isiniin galle koomentii gootanii na gaafachuu dandeessu. Obsee kiyyaa like, share, subscribe gochuudhaan barumsa keenya hordofaa isiniin jechuun jaaladha. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Amman deebi'ee dhufutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Attamitti nan irraanfadha, oolmaa baay'ee na biraa qabda, wajjin hin baane.